haadhatan teeti ta qullaa dhaabde sun osoo dubartii ta'uu baattee akka sanatti qullaa waraabdu waan dubartii taateef tuffatteeti maan nagooti jetteeti akka isiin humna hin qabne beeytaaf humna irratti ilaallattee irree kan keetiif dandeettii kan kee agarsiisuudhaaf dhiirummaan akka sanaanii miti kan mul'attu. Maaf oromummaa himatta maqaa oromoo maal godhaa himatta waan akka sanaa hojjetaa oromummaan kee kaminni namummaan kan kee kaminni osoo ilma dhiiraa taate bar surree isaa irraa baastee baatirii ittiin ibsitu hin du'a malee dhiirri qullaa sii waraabbamu hin jiru waan dubartii taateefi hin tuffatte haadmatan teeta qullaa dhaltee si guddiste san obboleettii tan teeta uffata sirraa miicitee qixxaa xaftii isi nyaachiste san isii sanii bartaate qullaa dhaabje har'a obboleessi isii qullaa isii sana arge maaltutti dhaga'ama. Ati isii ta isii dhalte sun naa dalagattee biyyaa baafatte isiin dogongortee yakka keessa galuu dandeetti garuu waan ati irratti hojjette kana yoo obboleessaaf obboleettiin isii argite garuu maaltu itti dhaga'ama sila garaan qabdu sila obboleessan qabdu sila obboleettiin qabdu mee maaluma namummaan kan kee afaan oromoo haasa'uun kee ananan ajaa'ibu garuu namummaan kan kee maalinni beekumsummaan kan kee maalinni maali waraabama mee maali si madaalla eenyu si naa jennu oromummaa keessa dhalatte afaan oromoo haasofta nama bifa kamii keessa si haa maddabnu mee namni akkasii sun eenyu si naa jennu eessaa dhufte eessaa baate sila oromoma nama nyaachisu kana oromoma beelayaa nyaachisu kana oromoma daaraa uffisu kana haadhumaaf abbaa keenna ka wallaggaa ka gujii ka harargee ka arsii ka shawaa kana keessaa dhufte immoo oromoo addaa wayii qabda namni sun si ati saba oromoo wayii ka afaan oromoo dubbatu ka bifa bineensaa wayii keessaa baate yoo saba addaa wayii qabaatte yoo saba bineensa fakkaatu ka afaan oromoo keessaa dhuftee jiraatte namni akka sanaa viidiyoo har'a aalimman oromoo mataa gaccabsee boochise san viidiyoo ilmaan oromoo hadha oromummaa kennan nu saalfachiise san namni nutti gadi baaste sun oromoo eessaa keessaa dhufte atin oromoon kanaa miti oromummaalleen kanaa miti dubartiin haadha namaati haati namaa ammoo rabbitu kabajje namaa miti horii akka kan keetii osoo hin taane kaaliqu samaawaati wal ardi ka dachii uumetu kabajje dheedhii akka kan keetiiti faltii akka kan keetii ka waan hojjetuu fi waan waraabuun beekne san osoo hin taane nabiyyi rabbii kabajamaa samaa'ii gubbaa bahee deebi'e sanitu gaafa dubartiin amaanaadha jedhee dachee kanarraa deeme bada saree wallahi billahi namni sun sareedhaati sareedha sitti hima ilma namaati saree jechuun hin danda'amu si garuu sareen sitti xiqqaata dhiironni viidiyoo san waraabdan ana nasri aanoleetu isin jedhe isin sareedha ilmaan sareeti ilma namaa osoo taate ilma oromoo osoo taate waan akkasiin dalagdu sarummaa keettu waan daladdu si wallaalchise dheedhii gadhee faltii ta'uu keettu waan daladdu si wallaalchise osoo nama waa yaadu taate boru fuudhee ilmoo intalaa argadha osoo jette bada saree osoo beete boru mucatti intalaatu si dhalata boru ilmoo argatta boru rabbi ilmoo sii kennuu danda'a ilmootan teessan namni qullaa dhaaba namni waan facaafate haamata waan har'a ol kaayatte boru rabbiin biraa fudhatta waan facaafattu beeki waan boruuf ol kaayattu beeki rabbi akka namaatii miti akka anaaf si'iitii miti waan dagatu waan atarra hintala namaa irratti hojjette waan atarra hintala oromoo irratti hojjette boru mucattii tantee tasi keessaa baate san rabbiin qullaa si dhaabsisa ilma namaattu ilmoo tantee san qullaa dhaabee rabbi ija kan kee kanan si agarsiisuuf jira hanga wallaalummaa kiyyaati beekaa ta'eetii miti anuu wallaalaadha garuu yoo sitti mataate yoo na dhageessa taate namni viidiyoo har'a Suuda Arabiyaa keessatti warroonni waraabdanii dubartii sadii wal bara keessanii qullaa jaraa baatirii itti ibsa akkas godhaa achi qabaa as qabaa jettan sun wallahi billahi wallaalummaa kan kee dirreetti baase isin namummaa keessaa namni macarrashaan oromoo keessaa eenyu yoo jedhan isin nama sana nama viidiyoo sana waraabee fi nama viidiyoo sana gadhiise irra macarrashaan nama dachee kanarraa eenyu jedhama oromoon tokkichi viidiyoo akka sanaa gannaa dhiiste galatoomisii jedhu jiru kasi abaaru malee ka fuula rabbiitis himatu malee ka qeesii bakka beeta kiristaana isaa dhaqee ka islaamaa masgiida isaa dhaqee aniin wallaalaan kun illee haga wallaalummaa kiyyaatitti sunnaa rakaa lamaa salaate yaa rabbi nama kana qullaa dhaabii nu agarsiisi yaa rabbi nama kana oromoo afatti qullaa dhaabii nu salphisi jedha malee wallaahi yoo rabbal kaaba namni si eebbisu hin jiru namni tokkichi waan gaarii naa hojjette si galatoonfatu hin jiru nama si abaaru malee yaa rabbi nama kana salphisi malee yaa rabbi nama olomaa'ii nama xiqqeessi kan nama olomaa'ii kabajaan qabaanne namni afaan oromoo haasaya maqaa oromoo himataa waan akkasii yoo ati dubbatte olomaa'iin oromoo tokko aalimni oromoo qeesiin oromoo tokko barsitti saalfata maaliif situ hojii gadhee dalage siti waan maqaa oromoo afaan oromoo dubbataa oromoo